gahee fi bu'aa artist Andu'aalem aartii Oromoo keessa taphachaa jiru amma yoon dubbadhe irra deddeebii ta'a. Haa ta'uti Andu'aalem nama gita hin qabne amma immoo wallee haaraa fi albeemallee haaraa qabatee waan dhufaa jiruuf YouTube channel isa subscribe gochuudhaan maatii isaa akka taatan kabajaan isin gaafadha. Ani Guutuu Abarraati. Horaa bulaa. Weellisaa Andu'aalem Gosaa sirba haaraadhaan isin dhufaa jira. Weellisaa baay'ee cimaa, weellisaa dandeettii guddaa qabudha. Kun YouTube isaatti laayikii, sheerii, sabskraayibii godhaa fi galatooma. Akkam jirtu yaa uummata Oromoo, oduu gammachiisaa kan artistiin keenya jabaan Andu'aalem Gosaa sirba qeenxee ajaa'ibaa fi albama seenaa qabeessa tokko nuuf fidee dhufaa jira. Gamanumaan YouTube channelii isaa subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan haa qarqaaru. Artistii ofii, uummata ofiitu, saba ofiitu jabeessaa haa jabeessinu. Gamanumaan Andu'aalemiifis carraa gaariin hawwaa, jabaadhaa, fayyaa ta'aa, aadaa keenyaa fi eenyummaa keenya addunyaatti haa ibsannu. Jiraadhaa. YouTube Andu'aalem Gosaa subscribe godhaa.